Attam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu cireedhaaf kan ta'u paankeekii kana hojjennaa. Mixmishaa gooneetii hojjennaa. Xaafii daakuu xaafii fi daakuu almondiidhaan fayyadamaa. Egaa gara jiruu isaatiitu hin deemin dura garuu warra jalqaba gara chaanaalii koo irra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadhaa. Amma gara jiruu isaatti hin deema. Amma akka argitanitti wanta na barbaachisu asitti qopheessee dhiyeesseera. Egaa asii daakuu xaafiin qabaa. Xaafii kubbaayyaa walakkaa fi akkasumas fal'aana shorbaa tokko. Asis almandii daakuu almandii kubbaayyaa walakkaa fi fal'aana shorbaa tokko. Sukkaara fal'aana shorbaa tokko. Aannan kubbaayyaa tokko. Vanilla extractiin na barbaachisaa. Baking powderiin na barbaachisaa. Akkasumas egaa qarafaan na barbaachisaa. Amma egaa gara jiruu isaatti deema. Egaa akka argitanitti daakuu lamaaniyyuu waliin hin makaa. Isa booddee sukkaarattan dabalee egaa sukkaara fal'aana shorbaa tokkottan godhee isa booddee qarafaattin godhaa. Qarafaa fal'aana shaayee tokkottan dabalaa. Akkasumas baking powderii fal'aana shaayee tokkottan godhee akkasumas vanilla extract fal'aana shaayee tokkottan godha. Achigaa aannan kubbaayyaa tokkotti naqeetanii waliin hin bukeessaa. Isa dura garuu hanqaaquu yookiin buuphaa yookiin killee tokko cabseettan godhee amma aannanitti godheetanii nan bukeessaa jechuudha. Sirriitti gaafnan bukeessaa. Egaa akkasii isa hanqaaqutti rukutaniidhaani isaanii sirriitti rukuteetanii sirriitti rukutee akkas kuna fakkaateera. Amma nan toshaa. Egaa mixmishaa korraa egaa kunoti zayitiin dibeeraa. Amma tolchuu nan jalqaba. Egaa almondiinis xaafiinis faayidaa guddaa qabu fayyaa keenyaa fi baay'ee egaa qaama keenyaa fi wanta gaariidha. Almondiin kolestiroolii namaa gad hir'isaa. Akkasumas furdina hir'isuudhaaf nu gargaara. Sukkaara fa'aa qabna taanaan isaafis gaariidha. Akkasumas immoo xaafiinis ayiranii baay'ee qaba, kaalsiyeemii baay'ee qaba. Kanaaf egaa lamaan isaas walitti makaman immoo fayyaa keenyaa fi faayidaa guddaa nu laata. Kanaaf hidheetan egaa walitti makeen hojjedhaan jira. Egaa akka argitanitti tokko toshee fixeera. Amma isa lammaffaas nan toshaa.
Kanatti akka argitanitti egaa gaggalagashee bisheessee inni lammaffaas akkasii bishaateera. Nan baasaa sassii. Egaa kanas nan galagashaa akka argitanitti akkas gochaa bisheessinaa jechuudha. Tole egaa daakuu hundumaa bukoo hundumaa san bukeessee akkasii tosheetanii egaa wal agarraa nan deebi'a egaa. Kunooti akka argitanii akkasitti hunduma isaa toshee fixeera. Kunooti siiraappii wajjin dhiyeesseera. Egaa namni siiraappii barbaadu siiraappii wajjin nyaachuu hin danda'a. Egaa qammasee immoo isinitti hima akka mi'aawu. Egaa ani siiraappii wajjin hin jaalladha. Kanaaf siiraappiitti gochaan jira amma. Siiraappii immoo barbaaddani taanaan dammaanis dhiyeessuu hin dandeessu. Marmalaataadhaan dhiyeessuu hin dandeessu. Kunooti akkas godheetanii deebi'etanii qammasee isinitti hima egaa. Wow, baay'ee mi'aa. Egaa hin jaallattu jedhee abdadha. Jaallattan immoo like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa nagaatti.